Video kana keessatti tibba kana applicationii geemii ittiin taphatanii mallaqa irraa argattu isiniin jedhee karaa social media kiyyaatiin isin barsiisee jechuudha. Akkamitti geemii taphattan gara Coinbase itti akkaataa itti dabarsitanii fi Coinbase itti erga dabarsitanii booda mallaqatti jijjiirachuu waan dandeessaniif akkamitti gara Coinbase itti akka darbuun isinitti agarsiisa. Namoonni tokko geemii taphatanii mallaqa argachuun akkamitti danda'ama jechuudha. Namni baay'ee waan nama mormuuf jechuudha. Jalqaba geemiin isin taphattan gara Bitcoiniitti jijjiirama. Gara Bitcoiniitti erga jijjiirame booda Bitcoiniin immoo gara mallaqaatti jijjiirama. Jalqaba qabxiiwwan isin geemiidhaan argattan geemii taphatanii walitti qabdan gara Bitcoiniitti akkaataa jijjiirtaniin isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Hanga xumuraatti na wajjin ta'a. Egaa applicationii kana eessaa akka buufattan isinitti agarsiiseen ture as dura jechuudha. Namoonni applicationii kana applicationii mallaqa argamsiisu applicationii taphannee Bitcoinii irraa argannee Bitcoinii san immoo gara birriitti ittiin jijjiirachuu dandeenyu applicationii kana jechuudha. Eessaa akka argattan namni hin beekne kunoo Chrome keessa erga seentanii booda iddoo search gootan kanatti Chromein hunduma keessan irra ni jira. Operaadhaan ta'uu danda'a, browserii birootiin ta'uu danda'a. Iddoo search jedhu keessatti Qaanaa Press jedhaatii barreessaa qaanaapress.com. Kunoo barreeffama asitti argitan kana qaanaapress.com kan jedhu kana barreessaatii search godha. Qubee hin dogongorina. Qaanaa Press keessa erga seentanii booda odeeffannoowwan hedduu ni argattu as keessatti jechuudha. Iddoo meenuu jettu tanarra gadi ni tuqxu. Applicationii argachuudhaaf ergasii app kan jedhu kana app store kan jedhu kana isa kana gadi tuqa. Yeroo isa kana tuqxan saffisaan isiniif banaa kabajamtoota applicationoota adda addaa as keessatti ni argitu. Akkanatti ol dabarsuudhaan applicationii geemii kan mallaqa irraa argachuu dandeenyu kana as keessaa buufadha. Namoonni yeroo buufattanillee applicationii kee hin bu'unaan jettan isiniif galuu waan dideef malee applicationii baay'ee salphaadha ni bu'a. Fakkeenyaaf kunoo applicationii kana jechuudha. Applicationii kana buufachuu yoo barbaaddan tokkoffaa suuraa kanarra gadi tuquu ni dandeessu. Loogoo applicationicharra yoo gadi tuqxan fakkeenyaaf kunoo anama gadi tuqeetiin jira. Kunoo asitti maal jedhaa downloading naan jedhaara. Isa kana detail kan jedhu kana yoon tuqe amma bu'aa jira jechuudha. Applicationii kiyya kunoo asitti bu'aa jira. Akkuma argitan asitti bu'aa jira jechuudha. Yeroo bu'e kana fakkaata haala kanaan ta'a jechuudha. Yeroo bu'e akkuma asitti argitan kunniin applicationoota birooti kan asirraa bu'anidha jechuudha. Qarshii isa sirrii nuuf herrega Bitcoinii isa sirrii irraa arganne jechuudha. Applicationii kana erga buuftanii booda gara bilbila keessanitti fe'uudha. Wanti isin dhibu hin jiru. Fakkeenyaaf kuni kan bu'edha isuma jechuudha. Isa kanarra kliik ni gootu haala kanaan install gootanii gara bilbila keessanitti feetu ani fe'een jira jechuudha kabajamtoota. Haala kanaan buufatte jechuudha warreen buufatanii fi amma gara applicationichaatti seennee ilaalla. Applicationichi isa kana kunoo. Sana booda applicationin kun yeroo akkanatti ilaaltan qoosaa fakkaata. Taphni isaa baay'ee salphaadha. Fakkeenya play yoon jedheen interneetii qabaachuu qabdu. Geemii kana taphachuudhaaf interneetii qabaachuu qabdu. Amma kan nutti dhufe yeroo akkanatti dhufe jechuudha. Wantoonni garaagaraa yoo isinitti dhufan kunneen beeksisa jechuudha. Iddoo X tana gadi tuqxanii bira dabartu jechuudha. Applicationin kun wanti inni mallaqa nuuf kaffaluuf inni immoo beeksisa kanneen irraa mallaqa waan argatuuf jechuudha. Okay? Ofii keenya hojjannee mallaqa hojjannee irraa nu herrega jechuudha wanti kun. Okay? Play yoon jedhee fakkeenyaaf amma kun qabxii armaan dura taphadheedha. Play. Taphachuudhaaf waan inni fakkaatuun isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Kan wal fakkaatu tuqxu kunoo kan wal fakkaatu haala kanaan kan walitti dhiyaatee wal bira jiru haala kanaan tuquudhaan qabxiin kan isiniif herregamu baay'ee salphaadha. Easyidha. Baay'ee easyidha. Waan akkanaa bilisaan taphachaa ooltu garuu mallaqa irraa argachuu ni dandeessu. Applicationii kana fayyadamuudhaan mallaqa irraa argachuu ni dandeessu. Taphni isaa baay'ee salphaadha. Kan isinitti tole haala kanaan kan isinitti mul'ate kan wal fakkaatu tuquudhaan qabxii galmeessistantu walitti qabamee mallaqa isiniif ta'a jechuudha. Hundumaafuu tapha kana xumureen isinitti agarsiisa. Amma wajjin taati ilaala. Okay.
amma taphicha xumureen jira qabxii argadheen jira kunoo qabxii 2249 argadheen jira amma kunoo asitti walumaa galatti 23354 taphadheen jira jechuudha amma iyyuu 2000 argadhee isinuma fuulduratti taphadhee jechuudha kanaafu kun jechuun salphumatti qabxii guddaa argachuu isin dandeessisa jechuudha san booda akkamitti isa kana gara biitcoiniitti jijjiirannaa isinitti agarsiisa hoomii kanarra ni tuqna okay amma baasuudhaaf yoo barbaadan cash out kan jettu kana tuqxu cash out click gootu isarra san booda ani armaan dura kunoo emailiitti galcheetin jira emailii kiyya waan itti galcheef Coinbase account erga banatanii account Coinbase erga banatanii booda kunoo asitti Coinbase jedha gara Coinbase itti dabarsuuf jechuudha Bitcoin kana gara Coinbase qabxii kana gara Bitcoin itti jijjiiruudhaan gara Coinbase itti dabarsuuf jechuudha Coinbase applicationidha Coinbase walletidha kan Bitcoin keessatti kuufattan ittiin bittan ittiin gurgurtanidha jechuudha isas bal'inaan yeroo biraa isin barsiisa okay kunoo amma qabxiin hanganaa kun Bitcoin meeqa akka ta'u laala asitti qabxiin hanganaa qabxiin game irraa arganne isa kana qabxiin kun value isaa yookiin gatiin isaa jechuudha Bitcoin hangana ta'a kuno Bitcoin duwwaa qabxii duwwaa jedhee 24 xumurri isaa jedhu kana Bitcoin hangana argadheen jira jechuudha kana baasuudhaaf cash out kan jettu tanan tokko kuno as okay san booda okay godhaafi okay amma cash out ta'ee jira your Bitcoin is on the way jedha jechuun karaarra jira amma dhaquuf jedha okay nan eegaa jettuun asitti I will wait kan jettu kana nan eegaa jettuuni yaada nuu kenni isiniin jedha iddoo kana tuqxanii waan isinitti dhagahame barreessuu ni dandeessu haala kanaan jechuudha dhiisuus ni dandeessu yoo barbaadan skip jettanii jechuudha submit okay amma duwwaa ta'eera kunoo asitti maalifi gara wani kiyya deemee jechuudha gara dhiifama maalinni Coinbase kiyya seenee jira jechuudha kabajamtoota amma Coinbase biraan dhaqna okay kun gara Coinbase darbuudhaaf yeroo fudhata Coinbase bira galuudhaaf yeroo xinnoon fudhata fakkeenyaaf balaansii kiyya amma isinitti agarsiisa osoo inni dhufin dura jechuudha osoo inni asin gahin dura jechuudha okay Bitcoin akkuma asitti argitan 532 qaba asitti jechuudha birri Itoophiyaatti birri 12 saantima 16 jedha asitti Bitcoin kan jedhu kan jechuudha 532 inni sun immoo yeroo as ga'e jijjiirama asitti mul'atu wajjin kan laallu ta'a jechuudha egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya amma Bitcoinin keenya gara Coinbase keenyatti galee jira kunoo as gubbaa kana yoo laaltan amma erga dhufee notificationin kun guyyaa tokko ta'ee jira jechuudha ana bira ani garuu viidiyoo kana itti deebi'een hojjenne malee sa'aatii 24 keessatti na deebi'ee sa'aatii 24 yookiin immoo hanga sa'aatii 48 turuu danda'a hanga guyyaa lama turuu danda'a jechuudha geemiin isin taphattan qabxiin isaa gara Bitcoinitti jijjiiramee gara Coinbase keessanii darbuudhaaf guyyaa tokkorra hanga guyyaa lama fudhata jechuudha hangana erga eegdanii booda emailiin isiniif ergama fakkeenyaaf asitti isinitti agarsiisetiin jira kunoo duwwaa qabxii duwwaa 24 Bitcoinin keenya kana inni kun gara Coinbase keenyatti kunoo akkuma argitan Coinbase keessa jira received jedha you received Bitcoin jedha Bitcoin hangana fudhatteerta gara Bitcoin keetti galee jira jedha kun geemii kanarraa kan galeedha jechuudha fakkeenyaaf emailii keessa seennee notificationii ni ilaalla kan isaan nu ergan jechuudha kabajamtoota isinitti agarsiisa kunoo Coinbase kan jedhu ni jira gara Coinbase emailii keessa akkuma seentaniin kunoo Coinbase as keessa yoo seentan kunoo duwwaa qabxii duwwaa 24 BTC you just received amma gara account keetii seenee jira jedha kabajamtoota haala kanaan jechuudha Bitcoinin keessan geemii taphattanii kan argattan gara Coinbase keessaniitti kan galu amma Coinbase keessa seenee balaansii keenyan ilaalla kunoo as erga dhuftanii booda jechuudha Bitcoinidha saantimiin keessan qarshiin keessan Bitcoinidha waan ta'eef iddoo kanatti 532 ture jalqaba viidiyoo duubatti deebitanii ilaaluu ni dandeessu 532 kan ture amma 556 ta'ee jira jechuudha kabajamtoota saantimni 24 Bitcoinin 24 asirratti waan dabalameef lakkoofsichi ol ka'aa jira jechuudha kun ani yaaliidhaaf kanin taphadhee geemii kana yaaliidhaaf taphadhee kanin walitti qabeedha jechuudha yeroo gabaabduu keessatti jechuudha isin geemii kana saffisaan yoo xumurtan appilikeeshinoota baay'eetu jira
qabxii baay'ee argachuu dandeessu, qarshiis baay'ee argachuu dandeessu. Qarshii kana immoo as keessatti yoo baay'ifattan gara birriitti akkamitti jiraachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Baay'ee salphaadha jechuudha. Namoonni biitkoinii bituudhaaf oonlaayinii ta'an hedduutu jira. Namoota sanneenitti gurguruu dandeessu, akkasuma immoo gatii barbaadaniin ofii keessanii tilmaama baaftanii gurgurachuu ni dandeessu jechuudha. Biitkoinii gara maallaqaatti jijjiiruun inni waan baay'ee salphaa ta'edha jechuudha kabajamtoota. Isas yeroo biroo isinitti agarsiisa. Hangasiif isin haala kanaan taphadhaatii yeroo qabaattan yeroo firii taatanitti jechuudha. Geemiiwwan kanneen ani gara weebsaayitii Qaanaa Pirees jedhu irratti isiniif fi'aa achirraa buufadhaatii qabxii keessan taphadhaa baay'ifadhaatii gara waaleetii keessanii gara waaleetii jechuun Coinbase keessanii jechuudha. Gara Coinbase keessanii keessatti baay'ifadhaa. Okay, barnoonni irraa kanaan raawwatee jira. Viidiyoon kun yoo isinitti tole namoota birootiif share nuuf gochuu hin irraanfatinaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Shimii maanin ture. Bye bye.